Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, bara baraan amiin. Jaalatamtoota ijoollee Waaqayyoo, Waaqayyootiin kan jaalattan, innis daran caalchisee kan isin jaalatu, maqaa Waaqayyoo Gooftaa jiraataa bara baraa, kalees kan ture arras kan jiru, addunyaas dabarsee kan jiraatu, nagaan isin gaafadha akkam turtan, akkamiin sa'aatii kana eegdan, eegee tiksee kana isin nu ga'e uumaa keenya Sillaasee, galannii fi ulfin waaqeffannaan hundi isaaf haa ta'u. Laga hundeeffama waldaa duuka bu'ootaa waggaa 10ffaadhaan isin ga'e. Guyyaa kaleessaa onkololeessa 14 bara 2004 tokko jedhee imala isaa kan jalqabe waldaan duuka bu'ootaa kunoo har'a tokko lama jechaa waggaa lakkoofsisaa damee isaa babal'ifachaa miseensa isaa baay'ifachaa saba isaa barsiisaa kitaabolii hedduu gara afaan Oromootti hiikaa yookiin jijjiiraa har'a kunoo kabaja waggaa 10ffaa isaatirra ga'eera. Maarree egaa kanuma sababeeffachuudhaan waldaan duuka bu'ootaa wiirtuu Adaamas imala isaa gara Kawwalaa yookiin gadaamii abbaa keenya Abbaa Saamu'eel kan taasise yoo ta'u, imala kanarratti maaltu ta'e seenaan gadaamichaa akkami kan jedhu kan wal wajjin ilaallu ta'a. Egaa haala garaagaraa keessa teessanii sagalee kana kan dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessanuu yaada namman waliin akka imaltan isiniin jechuu jaalanna. Waldaan duuka bu'ootaa wiirtuu Adaamaa hundeeffama waggaa 10ffaa waldaa duuka bu'ootaa sababeeffachuudhaan imala isaa gara Kawwala yookiin gadaamii abbaa keenya Abbaa Saamu'eelitti taasise. Egaa ganama barraaqaa onkololeessa 14 bara 2014 imala isaa kan jalqabe waldaan duuka bu'ootaa wiirtuu Adaamaa imala isaatiin tokko lama jechaa konkolaataa keessatti faarfachaa wal barsiisaa deemsa keenya itti fufne. Egaa nutis deemnee akkuma naannawa Finfinnee iddoo Qaallittii jedhamee beekamu geenyeen digirii 90 gara harka bitaa keenyatti zorree yookiin naannofnee imala keenya itti fufne. Egaa imala keenya itti fufne deemsa Qaallittii irraa sa'aatii tokko hin caalle keessatti lafa barbaannus ni geenye. Iddoon nuti geenye kunillee gadaamii abbaa keenya qulqullicha Saamu'eel lafa Waaldibbaa jedhamee beekamudha. Qulqullicha abbaan keenya Abbaan Saamu'eel lammii Itoophiyaa yoo ta'an nama qulqulluu fi nama seenaa addaa hojjetee uummata amantaa isaa barsiisee waaqa isaatiif amanamaa qulqulluu nama ta'edha. Innis abbaan keenya kun Abbaan Saamu'eel jaarraa 14ffaa keessa abbaa turanidha. Egaa Abbaan Saamu'eel lafa Waaldibbaa jedhamu iddoo nuti amma itti argamnu kanatti mana qulqullummaa kana biratti dhaabbatanii miila isaaniitiin lafa seenaa itti hojjetan. Egaa iddoo kanaa ka'anii gara Aabboo Zuqaalaatti deemuudhaaf deemsa sa'aatii 5 qofa akka ta'e abboonni nutti himu. Egaa abbaan keenya qulqullicha Abbaan Saamu'eel Waaldibbaa irraa ka'anii gara abbaa keenya qulqullicha Gabra Manfas Qidduusitti imala isaanii ni eegalan jiru. Isaanis gaafa deeman abbaa Biniyaam isa Gibxii akkasumas abbaa Anbaasii waliin ta'uudhaan imala isaanii gara Aabboo Zuqaalaa yookiin Tulluu Zuqaalaatti taasisan. Lafa san qulqullichi abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus yookiin immoo tajaajilaan hafuura qulqulluu yookiin lafa abu'een turanidha.
Abbaan Saamu'eelis isaan hin barbaacha gara lafa saniitti akka deeman seenaan kitaaba qulqulluu yookiin qabsuurri qulqullootaa yookiin qabsuurri abbaa keenya Gabra Manfes Qidduus ni ibsa. Egaa abbaan Saamu'eel lafa Waaldibbaa irraa ka'anii gara tulluu Zuqaalatti leencolii isaanii wajjin akkasumas qulqulloota akka isaanii lamaan wajjin nam sadi ta'anii gara abbaa keenya Gabra Manfes Qidduusitti yookiin immoo Abu'eetti deemsu isaanii taasisan. Egaa iddoon kun gadaamiin abbaa keenya qulqullicha abbaa Saamu'eel kun holqa bara dheeraa lakkoofsise kan qabudha. Akkasumas immoo iddoo fayyinaa, iddoo eebbifamaa, iddoo Waaqayyoon eebbisee isaaniif laatedha. Jaalatamtoota ijoollee Waaqayyoo, mee amma immoo walaloo obboleessi keenya itti yoomnuuf qopheesse kana dhaggeeffannee kan walitti deebinu ta'a. Egaa walaloo kanaan boodatti seenan ture akkamii abbaan Saamu'eel gara qulqullicha abbaa Gabra Manfes Qidduus dhaqee maaltu ta'ee akkam ture malli kana seenaan gadaami kanaa hoo maaltu hafe kan jedhu maaltu jira kan jedhu hundeeffama waldaa duuka bu'ootaa waggaa kurnaffaa sababeeffachuudhaan imala keenya keessatti waan daawwannee fi waan dhageenye isin daawwachiisna. Mee turtii walaloo kana booda kan walitti deebinu ta'a. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyoon tokko ameen. Kudhan lakkoofsisee tokko lama jedhee guyyaa har'aa kana anis kan dhaladhe saba koo barsiisuuf kunoo kan mul'adhe ishoo har'a ga'ee damees baay'ifadhe. Anis gammadeeraa baga geessaniin guyyaa har'aa kana guyyaa addaatiin dhaloota waadaa abbaa warri kabajanii kudhan lakkoofsisne baga gammaddanii. Gamtaadhaan ka'eeraa qabatee tokkaayyoo ummata barsiisuudhaaf sagalee Waaqayyoo jabaadhu waadaa abbaa gabaree wangeelaa deebisi kiristaanotaa kan jiran halaala. Eeyyeen haa deebi'an mana Waaqayyootti eenyuuf dhiisnee baanaa amantaa qulqulleetti baay'umatu ba'e maaddii kee hanqatee obboloota baay'eedha fannoo kan baafate. Furmaata haa ta'uuf waldaa hundeeffanne lafa hongeelli hin geenye geessisuuf kutanne gufuu nuti ta'u warri nu hubanne maqaa nutti baasu maqaa nuti hin qabne. Ishee kana qofaa gaafin keenya garuu kiristaanni kamuyyuu afaan san yaa baru saalatti galee fi amantiin haa dhaabbatu qooqa danda'uunis uumasaa haa kadhatu. Kiristaanni hunduu haa baratu afaan san sirritti hubatee haa cimu wangeelan kana kan jaalatu innoo gooftan keenya nutis kanuma jenneen hin kaasne mammeenya. Phaawulos ni kaasnaa ni ta'a fakkeenya nutu maal yakkinee maali badiin keenya hundumtuu haa fayyu haa baratu wangeela kee sababa afaanitti maaf badu lammiin kee. Manni kee yaa gooftaa hundaa hammattuudha nu malee kan jedhan har'allee baay'eedha. Garuu mataan ishee Kiristoos qofaadha kanaaf eenyuun sodaannu nu hundaaf qixxeedha. Fayyuun amantaadhaan amantaan dhagahuun immoo qooqa danda'aniini. Dhugaa qaba maarree waldaan duuka bu'ootaa wangeelli gooftaallee kanuma dubbata. Lammiin keenya baay'een sababa afaanitiin guurramanii dhumanii yeejiin nyaatamanii qoota afaan keessanii isin barsiisne jecha nutti malatanii eegalan saamicha. Waldaan duuka bu'ootas mala isaanii baree ulaa kana duuchuuf hayyoonni wal ijaaree furmaata fiduuf malee maali badiin isaa mataa nutti baachuun kun gahaa nu dhiisa. Waliigaluu wayyaa hundumarra caalaa afaan hundu walqixa ija tokkoon ilaala qooqa tokko qofaanis lallabaan oolina siyaasa jettan immoo quba nutti hin qabina. Waldaan duuka bu'ootaa lakkiseera hin cabsine dogma fi qannoonas waa tokko hin digne darbi darboof hambaalees homaayyuu hin miine dhugaan jiru kanumaaf maalumaaf nu dhiisne. Waggaa 10 gahuun lakkoofsumaaf miti dhiibbamaa jibbamaa ari'atamaati. Furtuun dachaadhaanis nurratti cufame lubni Phexrosis itti wareegame. Daddarbaa namoota hundaa danda'uuni eeyyeen har'a geesse 10 lakkoofsisuuni nageen odeessituu fiiqi fuulduratti obboloonni badan haa deebi'an bakkeetti. Kaayyoo keessan beektuu fuulduratti kaadhaa seena duuka bu'ootaa hundumaa yaadadha. Qormaataaf kaanillee kadhannaan dabarsa afaan culullee irraas kiristaanota buusa. Sobdoomni fattoonni nurratti hojjetanii uummata baadiyyaa nu jalaa saamanii dargaggoota baay'eetu dhugaatti fakkaate saddiiddan galgalaan fannoosaa baafate. Abjuun nama baay'ee dhugaatti jijjiira hamilee guddaa qabdu saba bal'aa bira. Akka urjii samii addunyaa fuulladha warra sin ari'ataniif isaaniif kadhadha
anaa miti dhugaa wangeelatu jedha. Walaloo barreessuuf jechoota sassaabii waan jedhu dhabnaan hundumaatti dhiise sila maalan jedha. Muraasumaan naama hojiin keessan martuu feetu argama. Mee yaa kiristaanota koottatu wal taana sagalee Waaqayyoo afaan hundaan barsiifna. Kan nu jalaa bades wajjin barbaaddanna jaalala Kiristoos immoo wajjin namannaa. Obboleessa keenya walaloo kana nuuf qopheesseef Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu akkasumas dhaaltuu mootummaa isaa isa haa taasisu jecha Iftiyoom Naggasaa galatoomi jenna. Egaa kanatti aansuudhaan qulqullichi abbaan keenya abbaan Saamu'eel leenca isaanii akkasumas immoo qulqulloota hiriyoota isaanii namla wajjin ta'uudhaan gara abbaa keenya Gabra Manfas Qiddusitti ni deeman. Yeroo achi ga'an garuu akka yaadan isaaniif hin taane. Abbaa keenya qulqullicha Gabra Manfas Qiddus yookiin immoo Abu'eedhaan wal argachuu hin dandeenye. Ergasii guyyoota muraasaaf achi turuuf dirqaman. Yeroo kana leenci abbaa keenya qulqullicha Gabra Manfas Qiddus yookiin immoo leencoliin Abu'ee leencolii abbaa Saamu'eel jalaa nyaatanii. Abbaan Saamu'eel illee ni gaddanii. Maaliif gaddanii? Tokkoffaa abbaa isaanii qulqullicha barbaacha dhaqan Abuna Gabra Manfas Qiddusiin argachuu hin dandeenye. Lammaffaa immoo leencoliin isaanii jalaa nyaatamanii turanii. Egaa haalli kun lamaan baay'ee isaan gaddisiisee gadda keessa turanii. Yeroo gadda isaanii kana kan arge qulqullichi abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qiddus yookiin Abu'een guyyaa 7 booda gara abbaa Saamu'eelitti ni dhaqe. Abbaa Saamu'eelinis harka fuudhe. Egaa abbaan Saamu'eelis isa barbaacha dhaqan qulqullicha Abuna Gabra Manfas Qiddus yookiin Abu'ee gaafa argatan seenaa ta'e hunda itti himanii gaddarra akka jiran isaaniif ibsan. Egaa qulqullicha abbaan keenya abboon illee seenaa kana gaafa argan leencota isaanii waamanii wayii tokko ittiin jedhan. Isa isiniif hin eeyyamamne maaliif tuqxan? Deebisaa tufaa ittiin jedhan. Kitaabni qulqulluun akkas jedha mitiire yoo amantaa xiqqoo hanga firee sanaa ficaa geechu yoo qabaattan tulluu kanaan bakka kanaa buqqa'ii bakka biraa deemi jechuu ni dandeessu. Mukkeenis bakkaa sochaasu gaarreenis bakkaa sochaasuu ni dandeessu jedha mitiire. Egaa akkuma kitaaba qulqulluu keessatti barraa'e abbaan keenya Gabra Manfas Qiddus yookiin immoo Abu'een akkuma ajajan leenconni illee ni taasisanii. Abbaan keenya Gabra Manfas Qiddus leencota isaaniitiin deebisaa isa nyaattan tufaa isa liqimsitan gad deebisaa jedhanii ni ajajan. Akkuma isaan ajajan leenconni abbaa keenya Abu'ees isa leencota abbaa Saamu'eel jalaa nyaatanii turan deebisanii ni tufan. Abbaan keenya Gabra Manfas Qiddus yookiin immoo tajaajilaan hafuura qulqulluu ajaja isaaniitiin ammas leencota abbaa Saamu'eel bakka jiran guyyaa kaleessaa akka turanitti fayyummaa guututti isaaniif deebisanii isaaniif laatan jedha. Egaa araarri eebbisuugni qulqulloota kana lamaanii hunduma keenyarra yaa bulu. Egaa inni kun seenaa abbaa keenya qulqullicha abbaa Saamu'eel wajjin wal qabatu awwaliin yookiin immoo monoksoonni achi jiran seenaa isaan nutti himan isinittiin himaa jirra. Egaa abbaan keenya abbaan Saamu'eel maal kana qofa dubattis deebi'anii eebbi isaanii nurra haa buluuti nama raajii addaa fi dinqii hojjetan turan. Egaa lafa kana abbaa Saamu'eel isa Waaldibbaa jennee maqaa isaanii kan waamnu lafa Waaldibbaa jedhamtee waamamtu kana akka masoobitti ol fuudhanii ol kaasanii Waaqayyootiin eebbisiisanii akka bootaa isheetti deebisan seenaan qabsuura isaanii nutti hima. Egaa iddoon kun abbaan keenya qulqullichi abbaan Saamu'eel lafa waadaa Waaqayyoo irraa itti fudhatanidha. Lafa san namni ga'e hunduu eebba argata. Waadaa abbaa keenya qulqullicha Saamu'eeliif galame illee guutumaan guututti qooddatee gala. Lafa kana dhaqee kadhate namni dhabe hin jiru. Lafa kana dhaqee too namni fayyina osoo hin argatin deebi'ee hin jiru. Bara 1990
akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaan keenya qulqullicha Abuna Gorgoriyoos gadaamii kana keessa hawwaliin dubarootaa akka jiraataniif heeyyamuu isaaniitiin kan ka'e yeroo ammaa kana gadaamichi baay'inaan gadaamota hawwaliidhaan guutamedha. Hawwaliin gadaamicha keessa jiraatan illee hojii harka isaanii hojjechuudhaan gadaamicha akka jiraachisaa jiran akkasumas immoo ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne akka barsiisaa jiran akkasumas immoo gara gadaamii garagaraatti erguudhaan barumsa duqqinaa yookiin yaabinnatti mirteennee isa waamnu ijoollee barsiisaa akka jiran hawwaliin achi jiran seenaanuuf seenessanii jiru. Egaa maarree gadaamichi kun yeroo ammaa kana gargaarsa kan barbaadu ta'uu beektanii qaamni gargaaruu dandeessan hundumtuu akka cinaa dhaabbattan isiniin jechuu jaalladha. Egaa lafa eebbifamaa lafa eebbi Waaqayyoo jiru kana ammoo dhaqxanii hundumti keessanuu akka eebbifamtan akka fayyina argattan isin affeerree jirra. Maarree waldaan duukobootaa wiirtuu Adaamas hundeeffama waldaa duukobootaa waggaa 10ffaa sababeeffachuudhaan akkasumas immoo guyyaa yaadannoo boqonnaa abbaa keenya luba Phexros Tasfaayee sababeeffachuudhaan sagantaan achitti dabarsinee fi wanta achitti daawwachaa fi dhagaa turre isa kana fakkaata ture. Waldaan keenya illee dhumarratti dungoo waggaa 10ffaa ibsuudhaan nagaadhaan gara lafa dhufeetitti deebinee gallee jirra. Egaa seenaan gadaamii abbaa keenya yookiin immoo abbaa Saamu'eel isa Waaldibbaa gabaabinaan kana fakkaata. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisne Waaqni waaqotaa, Gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galannii fi ulfinni waaqeffannaan hundisaaf haa ta'u. Akkasumas eebbi araarri suuqni abbaa keenya qulqullicha Saamu'eel isa Waaldibbaa hunduma keenya wajjin hanga bara baraatitti.